kana laalii yeroo sanatti baay'ee biiziin ture taaziyaa wayii mana keessa ture mana arabaatti akkas carraa ta'ee dhanne nama baay'ee dura koo dhagee guyyoota muraasaan booda akkas guyyaa 15 waan argee erga miidiyaatti ba'ee erga jarri koominiitii waraabanii dabarsanii booda carraa argadde dhagee akkuma nama tokkotti gaafachuu dhaqe kan na erge garuu kan lakkoofsa naa kenne Nuraddiin Shaafiitii guyyaa sanatti. Thank you. Manuma yaalaa. Dattee barte gara laaftuu namaa obseenii ijoolleen tokko tokkos nutti manii anis kanan beekurraa obsee gaafa Liibiyaa yeroo jennu obboleettiin keenya kuni haqa namaa dhossuun hin taatu amma gaa dhufeetanii waan lama wayii isinitti himaa. By the way, tarii kan itti bultii kana kan itti haala galfattu rabbii siidhaaf gochuun mala. Obsee gaafa Liibiyaa ijoolleen Sikkoo Mandoo, ijoolleen Jimmaa, ijoolleen Oromoo kutaa 11 ijoolleen Lubbaabor obsee yoo dhiqqan beenne gaafa feesbuukii irratti ijoolleen 5 Liibiyaa keessatti nu jalaa qabamanu namni jalqaba kooyyuu sagalee ta'a ture isiidha. Garuu fuulaan baatee akkasitti teessee osoo hin taane gara feesbuukiitiin gara guruppii waatsaappii adda addaa hidhuutiin ijoolleen Liibiyaa keessa jiranu keessattuu maatiin obboleewwan keenya Aishaa Hajinamoo Tamimaa Tilmoo Kiimoo obboleessa keenya Naziif Rabbi rahmata isaaf godhu Liibiyaa ijoollee Sikkoo Mandoo lammaan sanaa Miskuu Abbaa Nagaa yaadattu jedhee beeka 2019 feesbuukii irratti namni adda durummaadhaan guruppii adda addaa hidhee lakkoofsa 5 oltu jalaa gubate guruppii waan hiitu jechuudha. Namoonni tokko tokkos immoo wanni kun kijibaa maal beektu ajandaa waa hedduutu deemaa ture. Sana hunda dandeessee obboleettiin keenya anaa wajjin halkanii guyyaa namni ijoollee Liibiyaa keessa baasuu keessatti qooda leencaa qabdu obseen isii kana warri gaafa sana sagalee isii malee fuula isii hin beenne profaayilirallee quraana ofii waa biraa kaatti malee footoo isii kaattee hin deemtu obseen gaafa Liibiyaa sana ijoollee waggaa 6 dura jechuudha. Waggaa 6 dura sagalee isii beektu obsettiin gaafa ijoollee Liibiyaa baasuu irratti bu'aa turte guruppii keessatti isin hirmaachisaa turte akkaawuntii maatii irratti maallaqa akka galchitan kan eegaa turte moderatorri yeroo sana antanaa keessatti admiiniin obsee kana galatoomii akka jettanii mucaan kun jabduu intala akka taatee fi ilmoo namaatii sagalee ta'uudhaan dubartii dhiira jechuu kan barbaachifne obseen ajaa'iba danuu hojjetti jedheen erga fuulaan ba'uu eegalte ajaa'iba danuu gara fuulduraattis hojjetti waan kana irratti jedheen abdii guddaa qabaa. Uummanni Oromoo hundi keessaniyyuu galatoomii jedhaanii warri gaafa sana immoo obseen kun eenyuun jedhaa turtani kunooti adda isinii baateetti isiniin jedhaa guyyaan ga'ee jennaan obsee gara kootiin galatoomii ulfaadhu siin jedhaa. Obseen gara laafettiidha. Erga wal bartanii immoo mucaa kanaan dhattee akkuma nama tokko deeggaruudhaaf mana yaalaa deemte. Obboleessa keenya kanaa miilli irraa cite jennaan gara laafummaa keessanaan dhattee argiteenii. Mana hakimaa keessatti mubee miilli irraa citeera jennaan viidiyoo argitee akkuma mala keetii gaadhatte yeroo dhatte jettu achitti argiteenii deeggarsaaf dhatte galatoomii waa'ee si mudate nuu himta garuu yeroo dhatte argite si mararee achumaan jaalalli si qabeennan achumatti jaalala gaafatti ka jedhu jira gaaffii as keessa akkuma dhatte argite mubee achumaan si mararee achumaan na jaalatta manan jaalattu gaaffii humnaa wayii itti deessiteen akkami wanni kun achumaan gaafachuu dhatte gaafoo sana gaaffii jaalalaa gaafatteedhan ijoolleen maal jetta? Waan si dhibu yeroo dheeraa hanga viidiyoon isaa koominiitii Makkaa Abduu Shukur Badiruu waraabee erga gadi baasee booda baay'ee tokko ni dhiphachuu ture. Hedduu yeroo achi dalgaa irratti ilaaltan wanti waan hunda caala nama dhiphisu nyaatee waan garaadhaan qabne nyaata mana yaalaa namni hundinuu hin beekaa. Warroota koominiitii warroota hin beeku yeroo irra dhaqanii achi ga'anii ittiin wal lola akka nama ergasii beeku akka waan obboleessa koo ta'e harka duwwaatti hidhattuu jedheetiin itti kaa'aa ture. Wanti immoo dhaquudhaaf jarjaraa ture waan hundarraa. Dura bu'ee sii galeera jechuudha akka wal jaallattan akka wal fuutan gatii sii galee fi yeroo namni dhaqee harka duwwaa deemee gaafate maaliif harka duwwaatti hidhatta jette balaa buusaa turte jechuudha silum. Dhiifama immoo gidduu gidduudhaanii qoosaa keessa buusuudhaan kanaafani. Haala mana yaalaa biyya kanaa waan hin beeku. Biyyicha keessatti nyaanni mana yaalaa keessaa namaaf hin nyaatamu.
nyaata soo giddan qabnetu dhufa awwama garaagaraa nama kanaaf immoo waan dhiigni baay'inaan irraa ba'eef silaa kan barbaachisu qallaba ture sii galee akkasumatti osoo dhibbadhuun gaafan carraa argadhutti dhaqee akka nasiibaa ta'ee gaafan carraa argadhee dhaquyyuu nyaatan geesse nyaanne ruuzii kana ta'e jedhanii ta'anii nu eegan dawwaleen dhanne anziim jedheetuma dhaqee sa'aatii darbaan dhaqee bakka tuyyuu haalli nu mijatu ture bilbilli isaallee hojjetu ture yeroo sanatti ijoolleen naa gosafanillee dooruma jarri musliimaan sun dooraa furu qofa abbaan natti mee doora 8 naan jedhee baay'ee tokko zooraa turre yeroo naqutti irbaata nyaateera kanuma maqaa gaafa sana gaafa jalqaba akkasumatti ilaalee taatuma bulleechumaan ganama galiyan bira. Obse ijoolleen yeroo sana si argan keessaan naa barreessaa jiru kan dawwalamaa jira tokko tokko miutii kanaaf kan qabadha kun akkuma targaartu bilbilamaa jira waan ta'e nu gaafadhu gaafuma dhattu sana isiini ija isaa keessa laalaa turte mubee ija isaa keessa waa tokko nyaatallee kanatti qabdee ijuma isaatu laaltufaa itti garagalchite nyaata fuutee dhatte kajalufaa jira gaaffiini ija keessa laalaa turte kajal jira bareeda onni akkasii kuni hayyega gara gaaffii keenya ittaanutti immoo dabarfanna obsee dhattee argite galatoo mulfaadhu gara lafummaadhumaan obboleessa kee kana gaafa obboleessa kee gaafasii hadha jaarsa kee ilaaluu dhattee 2001tti erga dhattee ilaalteen booda immoo bilbila wal jijjiirtanii gaafa sana sobni hin jiru immoo dhugaadhuma dubbatama situ bilbila kee naa kenni mubee jedhee immoo isatu naa kenni jedhee waluma gargaaruudhaaf gaafa sana waluma deeggaruudhaaf haa ta'u bilbila kee naa kenni mubee jettee fudhattee baate moo mubeetu bilbila kee naa kenni obboleettii koo siin jedhee bilbila fudhatte. Gaafa sana bilbilli isaa zeeniin achi keessatti hojjetu beektaa Nuuraddiin naa kenninaan fudhadhee dhaqee dawwaleetuma nasiibuma irra bu'e maleeyyuu bilbila ijoollee an koomantii jalatti ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban erga bilbilli isaa didee ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban koomantii jalatti barreesse kottuu nageessi jedhaa ture. Eshi. لا بالبلاد مرفوض من بالبلاد ابغى في كره مرفوض ليس ذاتكم لا لا ويغا اسيت نكاربوس نانو ما اوفتو مليوان برامت ماشي غابسنا نمو ويتي نغيسي جچا ترته ايشي نمچا سنانا سيدي فات دبولا ترته bakka kana akka itti muudhaaf bakka hin jiru kana akka itti muudhaaf nama baay'eetti dawwalaa turte namichi suni ofii silaa isiidhaa waliin dhufuuf bakka kan koo waan beeku jennaan isiin lakkoofsa kan ka'uun qabdu ture achumaan nama biraarraa kan itti fudhatte bilbila kiyya naa dawwalte eega dhuftanii lakkoofsicha sanaan naa dawwaltee turte anis kana booda dhuma isaa maal akka ta'e qabadheetuma itti kufe. Eshi dhatte erga dhatte booda debil waa kana barbaade maa bira darbaatu sin lamanu moo waluma duukan tokko tokko naa saama bilbila kee naa kenni waluma duuka jettani moo obse itu laki asitti bakka itti guutamoo na naasaa itti guutamaa tokko iyyuu hin jiru wantooti shaffantu laara koo baase shaffanina baasaa achitti jiru. Gaafa jalqabaa kan nagaayyuu waliin gaafanne achuma bullee buna dhugaa bullee ganama sa'aatii taftisha qaba beektaa bakki sun. Akkamittan gadi ba'e eessattan dhufee isheen fuudhe bakka iddoon bisaa jirta. Aan hunduma isaanii maal Ishi irra utaaluun hin jiru. yeroo utaalamaadhaan Irra utaaluun hin jiru. Namni kun maburii dhibbi ja'a taap godhi koppilink sheer godhi. Hayyee. Dubbatti inni beekaa ganda walee fi isumatuyyuu arabiyyaadhaan dhufe beektaa karanchii isa arabiyyaarra taa'ee. Wilcharii irra taa'ee gidanii Wilcharii ganda. okay. Narri fadde nagaayyuun gaafanneen. Yaani namuma akkan itti gaaru miti baay'ee tokko sabrii qabaa. Wilchariidhaan ganda itti dhufe jechumaan ol gallee. Mubeko dubbata kittin gootee dubbata abshir. Ishi. Erga ol gallee. Waan si dubbatu taajjabi. Haaluma isaatu yaani hanga ta'e wayii obsa qaba beektaa sabrii qaba nama dhukkubsataan fakkaatu dhugaa dubbachuu fi ofiin as tanaaggadaa ture guyyaa halkan sana jechuudha. Nummoo hanga barii sa'aatii 2 waan argiteenye sababni isaa karaatu hin jiru achitti hin cufamaa taftisha makiinaatu dhaabata makiinaan poolisii bakka mustashfaa sana jechuudha karaa nutti hin deebinee gallu ijoollee wayii itti wajjin hin dhaqe gurbaa tokko.
Isuma wajjin taa'abullee achumaan ganama deemnee erga nu deemne achumaan gaafii na kiriin munkaariin keessa kaan isaan waa barbaadu. Waasi gaafatee Nama wajjin dhaqe sanatu shakkamee ati maalii waan ergee kana abbaa sana gaggaafatame gaan quban qabuyyuu. ishii gurbaasi geesse sanatiyyuu ati maal siiti jedhamu eegale jechuudha. Boodan dhaqee ani erga dubbiin dhume. Ijumarraa wal argee jammaree. Ishii dubban mubee jala naasa'in seerri sin eeyyamu. Ati isii takka naannabuuf turte achitti na gaafatte jaalala achitti na gaafattee narraa qabamtee deemuu didee jechuuf turte. Amma iccitiin xaaxeera bakka uummata irratti nama 4,700 irratti. Ishii obsee hin qoratee inni gurbaasii geesse sana maal siiti ati eessatti sii beekta. Yeroo sana nagaayyuu na gaafachuu abbaa sana abbaa na bira jiru sana sodaatame iyyuu nagaa waliin anillee arrifaatu nan jedheeyyuu inni immoo Bakka ni muu jedhe sana hin baasarte ani waan raadhos kaan jiru be. Ani waan bakka ni hin baasarte. Hin zayyarre gaafa wallahi waan ajaa'ibaati mul'annoo ajaa'ibaati kun barnoota nu ta'a waraabadha. Yeroo tokko dhiifamaa wajjini barbaadu yoo namni illee dubbisuu barbaade harka akkasii dheetuma fuulleetti dubbisa maaliif namni tokko kan haadha manaa ofii kana namni dubbisuu hin jaallanne hedduutu jira. Yeroo sanaaf ani haadha manaa isaan si'aa ture booda kana haalan gaafadhee egaa iccitee achirratti baase malee ani akka namni kun osoo isin kophaa jiraatti nan dubbisa. Ammoo nama hin beeku yoo akka jaarsa isin taane kanatti yoo hin beekes nan dubbisa gurra koon qabu. Nu lamaanuu keessa jiru sanatti ol galtee anis gurbicha mufachiisu jaartii isaa dheedeetuman calliseetuman bira darbe bakka anis illaallee ija keessa illee akka dheedhee ilaaluun of sodaadhe gaafas. Waa argamu ijaan laalta. Ija jala laalaa turte ati ija jala bakka jedhu gurbaan laalu bakka talli laaltu laalaa turte. Gaafii siiraa tuutu murattee kaatee dhiifamaa wajjin gidduudhaan natu isin jeeqe. Gidduu kan ta'eyyuu ishii obsee sana booda akkuma ta'etti gaa nama si geesse sana qoratee suutumaan akkamitti wajjin dhuftanii maashaallah intalattiin kun nama gaariidha rabbi siirraa jaallatu haadha manaa keetii jedhe sobee yawwan achumaan lakkii haadha manaa kootii miti barate mubeen isa nutti hima hayyee obsee sana booddee hoo bilbila fudhatee sirraa moo mesenjera kee fudhate. Sana booda bilbila boollee qabaa. Guyyaadha walaa turte kaa. Galuu koo gaafachuudhuma jedhamee dawwalame gaachumaan mana ga'u. Ookee galuudhaan qabamee booddee dawwalame salaamu alaikum obse nagaan galtanii jedhame achuma taa'ame ciifame hayyee. Achumaan mana ga'e reegeen gaafsan akkuma sanatti hafee mucaa addunyaa isaa tokko bira jiru jira mucaa sanaan immoo akka nasiibaa mesenjera walitti qabna ture. Achumaanii maal rakkataa mana yaalaa keessatti maa inni wanta hanqatee dheen gaafadhe yaanni namni maa utuun ka'ee isa gaafadhee gadeera ta'e isin himatu waan ta'eef rakkoo isaa. Achumaan isa gaafannaan waan akkasii hanqataa jedheennaan baqqaash jedhee waan sana guutee waan guutamuu qabu deebi'ee dhaqee guyyaa lammataa. Guyyaa sadii maaf waan akkasii boodee natti fakkaata. Thank you. Galatoomaa mee mubeetti gidduudhaan deebina xumurara waan asi gaafadhuun qaba ganaa hin dhumne numusi seenaan keessan akkasitti numu mee ijoolleenis ijoollee mana madaamii kooti isiin kaan madaamiin olii gadi oofaa waan arge waraabbattee fiiddee deemaa jirti yoona kaameraa irra kaattee faa deemti waddee dhaggeeffachuudha. Mubeeko wanni siin jettee amma akkamii bakki sirraa yoo jiraate sirreessi yoo hin jiraanne immoo achumatti hangaaffii si gaafadha siree sana irratti jechuudha. Share godhaa. Complete share. Jalqaba irratti akkuma nama siin jedhe mucaa waliin waan dhuftee fi ani jaarsaaf jaartii siyaara isaan lamaan qofatu wajjin dhufe achi keessatti yeroo ilaalu jarjarina kanas hin qabdu ani jaartuma isaa seetan mucaadhaan jira mitiiri akkuma hiriyaa yookaan immoo ilmi dhiiraa tokko gaafa dhaqee wal bira taa'ee jedhu gaafa wal bareedee walitti adeemu warra keetii isiin kun maashaallah jedhee wal gaafachuun dhiisu
Kazaa namni sun yookaan immoo dhugaa jirtu sitti himuudhaaf isiin kun warra koo miti lakki mucichuma gaafanna jenneeti kan wajjin nan waan jedhu waan akkasii wayisi kan sitti himamu kana keessa wal qoranne achi boodas baay'een jabeessine yeroo sanaaf